Hello, akkam jirtu? Mata dureen irra qabadhee dhiyaadhe immoo waa'ee raamoo maagaadha. Dhibeen maagaa akkuma beekamu daa'imman biratti, ijoollee biratti baay'inaan mul'ata. Mee dhibee kana maaltu fidaa? Furmaanni isaas maalidha? Akkamiin ofirraa ittisuu kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa hordofu. Dhibee maagaa maaltu fidaa? Dhukkuba kana maaltu fida jennee ilaalle? Raamoon maagaa yookaan raamoon minnii lamatu jira. Meenli sadiitu jira haa ta'u malee kan gurguddaan beekaman lamadha. Isaanis raamoo minnii kan loonii kan tiiniyaa saajinaataa jedhamuu fi raamoo minnii kan booyyee yookaan kan tiiniyaa sooluum kan jedhamudha. Baay'ee dhedheeroodha egaa raamoonni kuni kan tiiniyaa saajinaataa jedhamu kun hanga meetira 12 dheerachuu danda'a. Kan tiiniyaa sooluum jedhamu hanga meetira 6 dheerachuu danda'a. Ga'eeyyiin raamoo kanneenii tiiniyaa saajinaataas haa ta'u tiiniyaa sooluum kan jedhamu kan booyyees kan looniis akkasumas immoo larvaan raamoo booyyee yookaan tiiniyaa sooluum dhukkuba nama kan qabsiisanidha. Ga'eeyyiin raamolee armaan olitti eeramanii lamaanuu kan jiraatan marmaan qallaa namaa keessadha. Marmaan furdaa osoo hin ta'in bakka biraa osoo hin ta'in marmaan qallaa keessa jiraatu lamaan isaaniiyyuu. Akkamiin gara namaatti daddarba? Akkamiin nama qabata jennee ilaalle? Dhibeen maagaa foon dheedhii nyaachuun foon loonii foon booyyeedhaan nama qabata. Akkasumas immoo biqiloota bishaan faalameen guddatan osoo sirriitti hin dhiqiin yookaan hin miicin nyaachuu keessuma kan lafa keessatti guddatan kanneen akka dinnicha waan akka lafa keessaa qotamanii kan ba'anii nyaataman osoo sirriitti hin dhiqiin otoo sirriitti bilcheessin nyaachuun dhibee kanaan nama qabsiisa. Akkasumas immoo nyaata bobbaa namaa dhibee kanaan dhukkubsateen faalame nyaachuu nama qofa osoo hin ta'in beeyladallee. Akkasumas harka bobbaan faalameen nyaachuu harka sirriitti qulqullina hin qabne nyaachuun dhibee tiiniyaa sooluum yookaan kan raamoo minnii kan booyyee kanaaf nama saaxila jechuudha. Miidhaa maalii namarraan gahuu danda'u raamoleen kun jennee ilaalle kan jalqabaa bakka lamatti qoonnaa raamoo ga'eessaa fi raamoo sadarkaa larvaarra jirudha. Raamoon ga'eessi soorata daakamee qaama jalaa saama. Saamni isaas marmaan qallaa keessatti argama waan ta'eef soorata daakamee qophaa'ee absorbi ta'uuf nama jalaa saama jechuudha. Akkasumas immoo yoo baay'ate immoo marmaallee cufuu danda'a. Daakaminsa nyaataas ni jeeqa. Kan daakamee qophaa'e nama jalaa nyaachuu qofa osoo hin ta'in akka sooranni hin daakamne daajest hin taanillee ni taasisu jechuudha. Akkasumas larvaan raamoo booyyee baay'ee walhora waan ta'eef dachaa baay'een waan guddatuuf qaamota adda addaa irratti bakka ba'e irratti dhiibbaa fida jechuudha. Mallattooleen raamoo kunneenii maal fa'i mallattoo akkamii qabu ijoolleen akkasii yookaan namni dhibee kana qabu jennee ilaalle raamoon ga'eessi dadhabbii namatti baay'isa akkasumas immoo hirriba dhabuu ulfaatinni qaamaa irrachuu sababni isaas soorata akka hin bulloone taasisa isa bullaa immoo nama jalaa saamu waan ta'eef ulfaatinni qaamaa akka hin daballe taasisa ijoolleen akka qaqallataniif sababa ta'a jechuudha. Akkasumas immoo darbee dhukkubbii garaafaa fiduu danda'a. Haa ta'u malee ijoolleen hedduun yookaan namoonni hedduun mallattoo tokkoyyuu kan hin agarsiisnedha. Larvaan raamoo booyyee yookaan tiiniyaa sooluum kan jedhamu immoo yeroo baay'ee darbee garaa ta'u malee irree keessallee yoo jiraate infilaameeshinii yookaan madaa'uu waan akka ho'aa dhiitaa fi quucaruurra irree irratti ni fida. Akkasumas ija keessa yoo seene sirriitti arguu dhabuu dhiita'uu dhiiguu ijaa fi kan kana fakkaatan fiduu danda'a jechuudha. Gogaa jala yoo seene immoo dhiitni marfaman gogaa irratti mul'achuu. Akkasumas illee sammuu keessa yoo seene niiroosis sarkoosis kan jedhamu dhukkubbii mataa lollooca'uu haqqisiisuu fi dadhabbii fa'aa fiduu danda'a. Waggaa hanga 10 illee sammuu keessa turuu ni danda'a jechuudha takkaa sammuu seennaan. Akkamiin ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhu qabxii guddaadha. Akkaataan itti raamoo kana ofirraa ittisuu dandeenyu daa'immanis dabalatee tokko foon dheedhii nyaachuu dhiisuudha. Beelada hunda mana qalmaa erga geessanii booddee qalanii nyaachuu. Beelada hin qoratamiin qalamee nyaachuun sirrii miti. Akkasumas immoo namoota dhibee kanaan qaban yaalsisuu, qulqullina dhuunfaa fi qe'ee eeggachuu, akkasumas immoo bobbaan nama bishaan beelada dhugiitii akka hin makamne gochuu. Bobbaan namaa bishaan akkasumas immoo bishaan beeladni dhugan akka hin tuqne gochuu. Bobbaan namaa bishaan namni dhugu qofa osoo hin ta'in bishaan beeladni dhugullee tuquu hin qabu. Bishaan qulqulluu ta'edha kan loon dhuguu qaban jechuudha. Bishaan bobbaan namaa tuqe yoo loon dhugan maal ta'a? Nama tokkorraa loon itti darbaa loon immoo
foon isaa nyaanne nutti darba jechuudha. Akkasumas beelada bobbaa namaa akka hin nyaanne daangessuu, mana fincaaniitiin ala bobbaa bahuu dhiisuu, dirree marratti yookaan bakka arganitti bobbaa bahuu dhiisuudhaan mana fincaanii qofa fayyadamuu, akkasumas immoo hawaasa waa'ee dhibee kanaa barsiisuu, bishaan bobbaan faalame osoo keemikaalli farra raamichaa ittiin godhamin jallisiif fayyadamuu dhiisuu, akkasumas foon faalameef maloota armaan gadii fayyadamuudhaan akka raammoo kanarraa bilisa ta'u gochuun ni danda'ama. Foon loonii yoo dhibee kanaaf faalameera ta'e yookaan yoo shakkii qabaanne haala armaan gadiidhaan dhabamsiisuu ni dandeenya jechuudha. Innis tokko qabbaneessuudha. Digirii seelshiyesii negatiiva 15 isaa gaditti yoo xiqqaate guyyaa 6 qabbaneessuu, firiijii yookaan dilalleessuu galchinee jechuudha. Akkasumas ho'isuu yoo xiqqaate digirii seelshiyesii 56 sekeendii tokkoof isaa oliif ho'isuu. Akkasumas immoo soogidda fayyadamuu, bulbula soogiddaa persentii 25 ta'uu yoo xiqqaate guyyaa 5f foon loonii achi keessa tursiisuun fayyadamuun akka raamoleen kun du'an taasisa jechuudha foon sana keessaa. Kanaaf foon mana qalmaatti hin qalamne haala kanaan akka dhibee kanarraa bilisa ta'u gochuu ni dandeenya jechuudha osoo nyaatiin dura. Akka biyya keenyaatti kan dhibee kana namoota gurguddoo irratti fiduun beekamu nyaata keessaa tokko kitifoodha. Akkasumas immoo nyaata muraadha kan hin bilchaatiin nyaataman jechuudha foon. Kanaaf warra kanallee osoo hin bilchaatiin nyaachuun sirrii miti jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jalaa kaa'aa. Turtii gaarii.